Waaqa uumamaa gurraacha garaan garba Bukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila Yaa'ii malee waa murtee si waan mannunu dhufte Waaqa salgan boorana waaqa torban baarentu waaqa sagaltamman garba waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha Waaqa gadaa shanani waaqa haroo walaabu waaqa uumaa Oromoo gurraacha gannaa baanee booqaa birraanoo kalchi Daraare sanyiin keenya firii bilee kennuu galchi Gada roba nagaya barri kufa Warri nu daawwattanis taatanii warri nu dhaggeeffattan akkam jirtan miidiyaan argaa dhageettii har'a kana isin dhiyeessu haasa'a Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoo bara 2015 odoo hin dhabamsiisin dura haasaa taasisan jechuudha. September yookaan birraa 26 bara 2015 haasaa kana eega taasisanii booda bariisaasaa waggaa 10 dura September 27 bara 2015 Abbaa Dabbasaa Guyyoo dhabamsiisan. Haasofni kun tan isa dhumaa isaan barsiisan jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Kaasulanis waa'ee ayyaana irreechaa kana laalchisee obbo Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoo ibsa irratti mul'atu walumaan haa caqasnu. Nagaa walfuuni Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoo kan jedhamu kana egaa wanni haarettiin hijjirtuu waan hunda duriirra dhufee harkaa qabna jechuudha. Irreechi Oromootti haaressani bultii Oromoo hedduu dhawaatti jira, dhibaayyuutti jira, dhugsuutti jira, darrabbaatti jira, nyaachisatti jira, walargiitti jira. Jilti Oromoo hin baay'attii jenna. Hagumyaa bifa qufan taatu hagumna dura bahee waame malee. Eegaa biyya hambaa keessatti biyya gaaddisa boqotaa tokko keessa hin qabne keessatti bosona kanatti walitti qabamtanii aadaa teessan kabajuu fi aadaa teessan guddisuu arguu anillee galata sanii galcha. Warra qaamaan dhufellee galata galcha. Warra qaamaan dhufuu dadhabee yaadaan dhufee kanallee galata galcha. Maal ormi tokko otoo deemuu fedhuu gamtiin faan deemuu deefti. Kanallee cuftii didaa miti galata galchinaaf jenna. Oromoon guyyaa irraa Oromummaa fiyyaa beekti. Har'a ganna saddeetaa duratti keenyuun tan Naayiroobii keessa jira. Oromoo jedhanii nama walitti yaa'u argan. Akkuma hin garre. Odoo akkasuma jiraannu biyya Daagureetti irratti Daagureetti markeetti jedhanii laftana irratti ani ijoollee Oromoo walitti qabee iskuula banee namni Itoophiyaa dhufe kun gaafasa qamma kanaanii kagari afaan Sidaamaa namatti dubbata. Kagari afaan kennallee hokkolaa dubbata. Lakkisa afaan kennallee sirreeffanna. Lakkisa aadaa kennallee hin baranna. Lakkisa warra afaan hin beeknellee hin barsiifna. Kajedhu yaada kana gaafnaan Oromoon hundi faana na buute. Oromoon duraanii iskuul kiyyaa seentee baratte. Irri guddeen amma namni baay'atu Noorweef Ameerikaa jira. Warra Noorwee keessaanna Tasoome Asinaaqee Tasoomee fa'a, Alaabuu Tolosaa fa'a, Tafarii Magarsaa fa'a, warra gara Noorwee godhe. Warra marsaa duraati.
kabarnoo dalle sirnaa fudhatu isaan keessaa namni dhaabbatee barsiisuu danda'ullee ni jira. Ganna sadeen irraallee Noorwee deemee achumattuu beekoota barsiisa jedheen walgayii akkanaa keessatti asnaaqeen baheen barsiisa. Tabarilleen barsiisuu hin danda'a. Hundinuu barsiisuu dandeessu. Kanaaf Waaqayyoon galata galchina. Aadaan baddannuu deebite. Gochii gargaarfatte wal barbaadde. Gaafa aadaa sun hundinuu wal hin barbaannu bedda. Naannoo akkuma horii gaane bakkuma baane facaalee oolla. Maaliif? Wanti dhiirri nu barsiisa sun walitti qabamina jedha. Maali waliin qabatina jedha. Maaliif jedha jedhan? Yoo walitti qabamne yaada bayetti yaadi biraa keessaa burqama. Kana ofirraa jedhamu. Keenya kulleen gaafata qabna kan hin calliftu isiilleen habasha jala waan bultuufin sodaatu. Kanaafuu sodaa sun dhufa Waaqayyo nurraa kaasee teessuma nu teessisan dhufu Waaqayyo nurraa kaasee har'a kunoo ayyaana keenya kabajuuf walitti ba'u yaada keenya wal dabarfachuuf walitti ba'u rakkata keenya gargaaruuf walitti ba'u mirga qabna kun gosa biraa hundi keenya amma Oromoo hundeen keenyalleen Oromoo Oromoon aadaa qabdi jenne aadaan Oromoota duraa kabaja diqqaan guddaa kabaja guddaallee diqqaallee kabaja akka wal kabajanii jira akkuma looni kan wal keessa gubatanii wal kabajanii waliin jiraatan ilmaan dhalatu didiqqoo tana aadaa barsiisan aadaa qulqullittii durii aadaa kabajaa qabdu qaari duratti ijoollee osii dhalattu haatee kabaju abbee kabaju obboleessa guddaa kabaju maanguddoo ellaa kabaju nama si dur jirtu kabaja irra barsiisan. Kanaaf Oromoon qaroo taatee qaroomtee addunyaa sana keessa sodaatamtee sodaasiin addunyaa keessa sodaatamte diinni gama gamaan itti duulay cabsuu danda'e beekta. Diinni kun akka lama cabse akka maatii dhufte isaanii natti beekananii hin beekne hin jiru. Sinaa duuba namni mana isaa cabsanii kophii achi ijaarratanii raafuu hin danda'u. Dandeettii warri gaafasi jiruutti beekumsi warri gaafasi jiru humniti warri gaafasi jiru achi hin geenyeef uf qarqaaruu hin dandeenye. Jalumatti bulte ilma midhalte Oromoo wal arguu dhowwan. Ani guddaan kuni gaafa nama Wallagga dhalate arge haganuma ka ilmaan arge nama Wallagga dhalate kutaan tokko keessa hin daangitu wal barachuu dhowwan furuunni jirutu kaamsan Wallaggalleen tarafu Boorana kan hin dhufu Shawaalleen akkas Harargeen akkas Jimmaan akkas Kabaan akkas Yobaabni akkas nama wal qayyaa'uu danda'u nama isaa walitti naqanii meeshaa godhatanii walii naasisan Oromoon keessa warra meeshaa godhattee Boorana naasuun qabdu warra meeshaa godhattee Arsii naasuun hin qabdu warri akkana kunin ka dammaqinni isaa xiqqaa gosarra duulee gosadhee nyaapha humni ta'ee dooyaa nyaaphaa ta'ee uummanni akkamitti uffata uummanni eessa bobbaafata uummanni maal qaba qawwee qaba qawwee sana kan uummanni qabu sidaama deemanii manii sidaamti dhuftee irra guurti kaarra sidaamti qawwee irra guurti isaan moorii dhadhan
tulla yodude qabdeetu tanalle argineetu fulaan tijata min jettu nami tumata min jiru nami sila tumata kamsilelu jirukan amma bootee hafuu malee garaasii gubachuu malee wanni isaatu hin jirtu ardeenni akkasii miti guyyaan har'aa guyyaa akkasiitii miti oromoon hubeette oromoon hufillee wal beette tagargarbaddellee wal barbaadde tagargarbadaattellee wal odeeffatte wal dhageette guyyaan har'aa guyyaa oromoon uf barbaaduu jirtu uf barbaaddee filaa argatte wanni ittaana mirgu fi barbaadde waan qabdu barbaadatte beektaa bilisummaa waan jedha kun mirga mirgi keenya jiru ammallee amma warri barbaada jirullee waan gararra ba'ullee waaqayyo milkeessuu jenna yoo isaan milkaan hundi keenya milkoofne ilmaan dhalaatiin beekun isiinuu waliin waraana taatee duuluu dandeessu eebuu keessaa tarkaanfattee fuduu dandeessu aduu keessaa tarkaanfattee ba'uu dandeessu bokkaa keessaa tarkaanfattee fuduu dandeessu kanaafuu ijoollee keessan barsiisa ijoollee barsiifadha gugurdoollee barsiifadha bidiqqoollee barsiifadha ufillee walii gala ufillee wal dhagaa dubartiilleen lol keessatti qooda fudhatti gadaa baade galmaa mada galmtere gaafa inni abbaa gadaa oolmaniin naqadiyyoo baate guyyaa tokkoon dirree turaa sallanii lafa dirree jedhan tabooranii qubattana lofte loftee waan booranii qabu nama fixu fixee kaafe baqatee badee qabeenyi isaa dhuma fudhattee galti isaan galuu jirtu dubartiin tokkottiin dhiirri walitti qabdu eegaa looloo taate qabeenyi keenya looni kuunoo awwaartisuun isaanii yaa fudhatamani nyaaphattu dhufee fudhate nyaaphi kun lafdhibii dhufee fudhate isan immoo arma dhiiftanii maal ta'e jettani nami maal ta'e jettani waan taannatti isan garsiisaa nabi irraa jettee faana loonii buute uummanillee bula ta'e isiin akka itti loon akka dhaabbatan kan hin beektu onneen qabatte roqomte akkuma dhuftuun waa goosifte duuni gaalleen itti baafate soomali isaanii nadani duuni sun namni geegeesse dubartii hin uffale hin dabsate qabeenyi isa ka fudhatan dhufa hin deeffate nama isiin dhuftee fittigaanni saalirra nama ajjeesee namallee beekee kanallee ishti teenya nagatte lubbuun dhiirratti waachuu garte jedha booranni kanallee argine arribiinne guyyaa akka tukkaamuun kee jiranii miti har'a wanni barbaadan maal seetan ijoollee xixiqqoo barsiisu ubii gugurdaa walii galu wal dhaga'u wal kabaju durbaa fi dhiirtillee hundinuu wal kabaju kanaa irratti mirgi waaqni namaa kennullee kanaa gammachiisu ta'a kun hagana waan dhiiraatti sanii deemne jetti tuni eenyu qaba warra aadaa qabu jirqaba warra jirqabutti aadaa qaba jin akkasumaan namni deemnu hin qabu namni aadaa isa keessa bahe ka aadaa abba biraa qabu ka aadaa hin qabne garbitti kun wanni biraan jirtu hiikka dhibi hin qabu
kaadaa qabne garbichi aadaa abbaa boojjee bulabeettu aadaa ofii qabu goobinuu aadaa qabna aadaa teessan jabeeffadhaa ilmaa keessan barsiifadhaa ufillee wal dhagaawaa aadaa teessan kabajadhaa jiraadhaa saniin jedha waan gaafii qabdan na gaafattanii yoo gaafii qabne warra haasaa kanatti aanuu fi hiree kenna anillee nufuma dubbachuu malle Akka uumamaa gurraacha garaan garba Bukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila Yaa'ii malee waa murtee si waan mannunu dhufte Waaqa salgamboorana waaqa torban baarentu waaqa sagaltamman garba waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha Waaqa gadaa shananii waaqa haroo walaabu waaqa uumaa Oromoo Gurraacha gannaa baanee booqaa birraanoo kalchi Daraare sanyiin keenya firii bilee kennuu galchi Gadaa roobaa nagaya barri kuufaa